Haati hattuun ilmoon amantu. Haati ambaa haadha ambaati. Biyya ormaa biyya ormaati. Biyya ofii biyya ofiiti. Haadha ofii haadha ofiiti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii. Hordoftoota kabajamtoota maatii chaanaalii Muna Tube. Akkam jirtu naga qabdu fayyaa qabdu isiniin jedha. Obboleen kiyya warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe godha. Warroonni mootuyyuu abammaatitti na daawwachaa na jajjabeessaa jirtan gidduu takka galatoomaa isiniin jedha. Asirratti maal dubbachuun barbaade wantoota na mudatan maalirra akka jiru baqa waa hedduutu nama mudata jechuudha biyya ambaa kana keessatti. Harka kee kana argitu miti. Waa hedduu nama mudata. Maaliif harka kee kana isinitti agarsiise beektu? Harki kee kun qulqulluu taana yoomiyyuu qulqulluudha. Oromoon maal jedha beektu? Haati hattuun ilmoon amantu jedha. Haati hattuun maaliif ilmoon amantu jedha? Dubartiin tuni mucaan tokko ijoollee Gondareedha. Mana kana keessa wajjin dalayna. Wallahi imimaan isiin bootte karaana. Saba kamuu yoo ta'e jechuudha. Wallahi lasiin obboleen kee saba kamuu yoo ta'e mana tokko keessa dalayitee walitti hin jallatinaa jechuudha. Waan isiin mudate isinitti hima jechuudha. Waan ana mudates jechuudha. Keessattuu mana kaameraan jiru keessatti uf gattee daa'ima gad hin dhiisin. Uf gattee bakka argiteen taa'in uf gattee bilbila laalee. Ani obsi waggaa lama obsi cimaa mana kana keessa 5tu jira. Wantoonni namaa waraabamu 5 kaamera 5tu jira. Kaleessa mucaa tana kaleessa dhufte afaan hin beektu wanni isiin miila takkitti dhaabda jechuudha namittiin tun. Kadhadhee namichi olleen kadhate garuu isiin immoo waan addaa mucaa kana goote jechuudha. Garuu waan akkas gooteef isiif rabbitu beeka. Ana mataa kootitti jechuudha. Mataa kootitti ani galuudhaaf bakka uffata ana fidii uffata rokaana bakka uffata ani lafa uffata ani jitu galeessa na fidi jedha. Bakki isiin na fidu waan na mooli jechuudha. Waan na gabaa itti warroonni haftaamin hojjetaan uffata bitatu na fiddi. Okay, akkasumatti fudhadhe. Jaran namni yoo nama waanyu akkana. Nama yoo waanyuun an ummata adii wallahi asiin jechuun biyya araballee taa'ee erge. Garuu dubartii akka kanatti argeen biyyuu keessi kee kun bakka baay'een tokkotti keessi kee walitti rifate. Mucaan tuni jechuudha dhuftee biyya ambaa duraan taa'ee turte. Dhukattee bootte jechuudha. Hin qanyiftii isaan godhi jettiin kana godhi jettiin wantoota kee. Dubbiin akkana hin taati hin taatu. Yoo isin hin taane ijoolleen amma haaraa dhufte yoo isin hin taane mana keessan qayyaradha rakkoota kan jiru maal jettiin isis fakkaate si galchaa biyya keetitti si deebisiti hin sobrii beekaga akkamitti biyyatti deebifti. Isin garuu ijinsi yaani haaji nabii akkamitti isin biyyumatti deebifti. Mirga akkasiin qabdi hin jiru gisee amma mirga akkasiin qabu warroonni mirga akkasiitti qaban eenyunni warroota paaspoortiin isaanii biyya kana ta'an. Dhalataa isaanii orjinaala ta'an, ummata aslii ta'an. Bakka uummanni biyya biraa dhufanii dalagan akkuma nuhitti bakka isaan lafa akkuma nuhi isanitti dalaganii gubatanii jechuudha. Karaa raahaa godhatu hin jiru, karaa baafatu hin jiru. Mucaan sun leekkiitti garaa na nyaattee as deebi'ee anatti jechuudha. Shaantaa kiyyaa manyitaa seentii baati. Umarra maal gootere shakkitee jechuudha. Anatu waa fudhateettee shakkitee maal goote si bakkate. Shaantaa kee hundumaa gadi irraa gaafte. Dhagaa haati ambaa garuu ani waggaa meeqa ifaa jettu jira. Ani waggaa 2 ifaaje. Garuu kana ol ifaajallee hin jira jechuudha mana namaa dhabe. Garuu moo kawaa hedduu. Garuu amma dubartiin tun jechuudha. Mucaan tun bakka mirri jettee akkana godhatte. Takka arga hin beeku jette. Achi keessa fattashtee subhanallah. Haati hattuun ilmoon amantu gaaf jedhan akkana taate. Waa hin dhabdee boodarra hin dhufte. Dubbiin tokko fuula keessa gaafsatti deebi'e waan kootuun beektu jechuudha. Harki kiyya kun argitan kana jechuudha. Qulqulluudha. Isinii galee achi hin deebite amma maal jechuu damartee na cinaa deemtee kaanaas eegaltee maal barbaadda jechuu eegalte. Maaliif ree qulqulluu ta'uu ishee arginaanini jecha namichoonni hin kadhate wallaahi dhasee hin baninii dhiisi jedhe. Hin baninii dhiisi jedhe. Hin didde firee 2 qaba. Firee 2 ani mootiyyuu kottu jedhe. Hin bansiise shaantaa hin laalte waa keessaa hin dhabde. Boodarra mootummaa jechuu eegaltere ana jala deemuu eegalte. Maal barbaadda? Maasii kennuu jechuu eegalte.
wanna tokko ati namni tokko maaliif ofitti amanee hin jiran nuti bari mana namaa dalayna harka keenyan dalaynee finna harka keenyatu warqeedha harka keenyatu waan hunda beeka harka keenyatu qoshashaa isaanii kaasee deebisa ilmaan isaanii guddisa nyaachifne obaame kuni maaliif galata ta'uu didee hadha waan namaa seenanii maaliif shakkuun dhufe ummanni kuni kabaja takka akka hin beekne dubartii kanarratti arge akkuma waan ofii deemanii san namni illee deematti fakkaata garuu rabbiin immoo subhaanallah duniyaatti kenne dalagatanii nafi jiraatu maal isaan hatu meemmi fakkeenya maal isaan hatu gaafa tokkollee maal nagooti isinitti fakkaata warqii ofii fuutee dhoysite mucamaan kun dhuftee jechuudha warqii ofii fuutee dhoysite warqii san immoo dhabe jette guyyaan jimaata jarana warqii dhabe jette beekaa hin dubbanne beekaa nama hin jalise maal akkanumaan kirkirtaree ani jallisu beeka dubbii dhugaan irratti nas beekiyatu maayamanii jallisu maal akkanumaan kirkirtaree ati jedhe namichi ollee nama bira jira mucattiin tun illee bira jirti jechuudha ani sin garramurra namichis akkasuma jedheeni ani bakka amma maal gosa fakkaatare itti beekee jira laalii jedheen jedhani beeka waan takka randee waan jedhe sanarraa dhugaa dubbachuuf immoo anaaf isiin immoo akkatti wal qabu wal ayna sirrate jechuudha natti dubbate taanaan itti dubbadha isiin natti dubbattu itti dubbadha natti dubbadhu natti dubbatti wal jala callisu hin jiru gaafa kan argatte madarratti na baate waan ta'eef gaafa kani aninte ati jedhe warqiin kee waggaa meeqas keessatti taa'e mana kana keessatti waggaa meeqa ani hoosi duuka waggaa meeqa sin shakkina naan jette ani hin beeka jedhe laala amma jedhana ani hin beeka waan takkana godhattuufi ni jedhe dubbii naa galte ka amma gaafa kan erga isiin akkasin jette kottu jedhe namallee kottu jedhe akka nama booyu akkas godhatte beekanii fakkeessiteetu fakkeeffachuu jechuudha akkas godhatte kottu jedhe mucattiin tun akkanumatti bakka mucattiin immoo zum jettee jirti hiiloltiin iyyiti beekanii maaliif mucaattiin akka tokko ta'a mucaanis illee amma kottu jedhe bani shantaa kana jedhe ufii keeti bani jedhe wallaahi ufii isiiti gajjeebsitee bante ufii isiiti gajjeebsitee bante akka nuti sim jedhee dhaabattee laate mucattiin immoo akkatti kirkirtee jirti maaliif namni isiin bira turte suudaanii bira turte suudaaniin immoo olii gadi hin beektu suudaaniin jechuun dhugumatti namni suudaanii bira ture haadha jettanii bakka haadha namni akka suudaanii lafa kanarra hin jiru jechuudhaaf garuu arabni takka miskiina jira garuu suudaaniin nyaattu saanii addatti siin kennitu dhuyduu burcuqqoo addatti siin kennitu garuu siin shakkitu achirraanii bakka amma mucattiin akkanumatti ilaalti sodaattaa jirti ana akkanumatti ilaale achi bantee shantaa lamaan as bantee waa keessa dhabdee amma gaafa dhiibsee tarte koo amma bakka as ilaalaan immoo isin ilaalinaanii jenna amma anilleen seene mucattillee naduma seente namichoolleen hin seene kilaasiisee namichoon akka waan dura argeena fakkaata isiin immoo hin beekti beekaga namichoon dura argeena fakkaata garuu hin beekoon koo hin seene nuti sokkuu seene kilaasiisee asii waa dhabde ka kilaasii mucattii haaraaf dhuftellee waa dhabde kiyyallee shaantadhaa waa bite keessa dhabde achirraa hin ta'e kilaasiisee seena kilaasiisee yasennu amma akkanu seenneen mucattiin immoo waan haara taateef namichi kisee seenu mana keessa jiru mucattiin ofirra gaddeebite ammallee bakka achuma kottuu jedhee namichoon akkana iddoo isaanii mee uffata isaanii kaatan agartanii uffata namichaa jala keettee bootaa namichaa jala keettee kunuutii warqinatti keettee ergasii immoo deebiin kiyyammoo atama dhuguma boottaa dhuguma dhabdee jedhe ayi meechaa kiyya hiqaa kiyya jette beetanii dubbiin sobaa afaan kanarraa nama beeksitti dubbiin sobaa ija kanarraa nama beeksitti dubbiin sobaa bakka fakkeeffachuu maalumaaf ummanni adiin kun qulqulluu ta'ee hin jiraannetu nagarran ka kijibu isaan ka sarraatanya hamatu isaan ka sarraatanya hattuu jedhu isaan bakka yoom qulqulluu ta'anii akka ilma namaatitti jiraatanidhaan kana dhibe dhugaara bakka kamittuu arabni gaafa itti galtu uffata kee hin fattashtu ijoollee mallee mucaa wayiillee akkanumatti wal qunnamne waan akkanatti isii mudate garuu mootu homata akka keessaan argan nuti haatu biyyaan baane dalaganne waan qabnu arganne kalas biyya keenyatti galuudha namni hannaaf biyyaan baane
kaatu barbaadu maal godhuu dalagata maal godhuu biyyaa dhufa biyya keessatti hatee jiraatayyuu ishi mana namaa dalayne akkamitti hanna mana namaa akkamitti hannu makanaayyuu kanama barsiisu yookiin rakkinarraa bakka yookiin immoo quufarraa yookiin immoo dhugaatii gargaraa dhiirotiin tokko dhugaatii gargaraa dhuganii dalagummaa duraan dalagan sanarra wallaalanii dhama'anii booda hattootaan waan akkasiiti. Immoo ijoolleen keenya waan akkasiin qabdu. Garuu immoo isiin suni jechuudha fiddee haadha dubbii akkana lafa keetti. Nama ajaa'iba dhugumatti waan hin taane. Odoo isaan jalaa dhiinu odoo isaan jalaa maal godhu akkamitti harka keenya kanarra nyaatanii booda nu nyaatuuf ta'an. Subhaanallah rabbiin kee akkasii wallaahi rabbiin karaa keeressi haa godhu jedha. Karaa nagaasii haa godhu jedha. Karaa duuda lukkusii haa godhu jedha. Du'aayi naaf godha obboleen kiyya. Akkasii isin jechuu barbaada inshaallah viidiyoo biraatiin walitti deebina. Asitti buun jechaa wal bira jira yoo rabbiin jedhe wal bira jira jechuudha. Akkasii isin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kenna chaanaalii kenna nu guddisaa jirtanii nu jajjabeessaa jirtanii muna waan namaan dhageenye hojii kee hojjetadhu itti fufii jajjabaadhu naan jettaa jedhan jabaadhaa isinillee na bira dhaabbachuu keessan namni gaafa nama bira dhaabbate humna godhataa humna gaafa godhate mootuyyuu namni laalaa dabaa jabaateetini ka duraanii caalaa hojjeta jechuudha maaliif humna taatanii humna naa taatanii waan hundi rabbiin humna isin haa ta'u. Akkasii isin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota uummata kee uummata qashtii uummata gaarii isin jechuu barbaada rabbi waan akkanaa isinirraa haa qabu qabaadha rabbi waan hin taane isinirraa haa qabu jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.